akkam jirtu baay'ee teessanii turtu waan taataniif kaanee dhaabbanne daqiiqaa xinnoo kadhanneeti sabooda sagalee waaqayyoo dhaggeeffanna. Hafuura qulqulluu, hafuura dhugaa, hafuura dinqii, hafuura jiraataa, hafuura amma si waaqeffachaa turre, hafuura ajaa'ibsiisaa, hafuura qulqulluu siif iddoo laachuu barbaanna. Siin iddoo kanatti ol qabuu barbaanna. Eenyuyyuu akka mul'atu hin barbaannu. Eenyuyyuu iddoo akka qabatu hin barbaannu. Ati olaantee akka argamtu barbaanna. Hojii ati baroota keessatti hojjette akka mul'atu barbaanna. Qajeelfama kee dhaggeeffachuu barbaanna. Hafuura qulqulluu nu gidduutti argami. Waan si ittisu hin jiraatin, cubbuun garaa keenyaa sin ittisiin, Kiristoos Yesus isa fannoo irratti fannifame, isa dhiigni isaa nuu lola'een, dhiiga isaatiin nu qulqulleessi. Dhiiga isaatiin mudaa malee nu taasisi. Nu gidduu deddeebi'i. Nu barbaachista. Ati madda ogummaati. Ati madda beekumsaati. Siin gaarota irratti gooftaa kol baana. Siin kelloota irra utaalla. Siin waan hundumaa dandeenya. Yoo ati dhufte duwwaa milkoofna. Hafuura qulqulluu nu gidduu buufadhu. Hafuura qulqulluu kottuu nutti dubbadhu. Hafuura qulqulluu jireenya keenyatti bu'i. Hojii dhalootaatu nutti laatame. Si malee homaa gochuu hin dandeenyu. Akkas jettee dubbatte Yesus. Ana malee homaa gochuu hin dandeessan jette. Si malee waa tokkoyyuu gochuu hin dandeenyu. Kanaaf si waamna. Gadi jennee si waamna. Qalbii jijjiirrannaa guddaadhaan si waamna. Gad of deebisuu guddaadhaan si waamna. Nu gidduutti argame. Nu gidduutti argame. Har'a ergaa nutti dubbadhu. Har'a ijoollee keenya maal gochuun akka nurra jiru. Ijoolleen keenya kennaa sirraa kennamanidha. Ijoollee keenyaaf itti gaafatama qabna. Jireenya jiraannee jireenyatti agarsiisuun nurra jira. Gooftaa Waaqaaf lafaa fakkeenyummaa gaarii itti mul'isuun nurra jira. Sagalee kee dubbisnee isaaniin dubbisiisuun nurra jira. Kadhannee fi gooftaa diinarraa faccisuutu nurra jira. Bara hamaa faqaaqamaa kana keessatti gooftaa ijoollee keenyaaf hafuuraan dhaabbachuutu nurra jira. Naannessinee dallaatti ijaaruutu nurra jira. Haxxummaa diinaa irratti isaan dammaqsuutu nurra jira. Nuu kenniteettatti gaafatamna. Gaaf tokko gaafa teessoo kee dura dhaabbannu gooftaa ko itti gaafatamuudhaaf jirra. Kanaaf yaa Waaqayyo bineensa baricha keessa jirutti ijoolleen keenya dabarfamanii akka hin laatamne baricha mo'achuu akka danda'ani. Har'a dubbii kee nutti dubbadhu. Har'a sagalee kee nu hidhachiisi. Har'a gorsa abbummaa keetiin nu gidduu deddeebi'i. Gooftaa ko ijoollee keenyaaf galaanuuf galaasi. Attam goonee guddisnuu jedhanii Maano'ee Faatimanaasaa mucichi yeroo dhalatu attamitti guddisna jedhanii sirraa qajeelfama fudhatanii dhugaatii itti akka hin buune waan hidda wayinii keessaa ba'u tokkotti illee akka hin buune ittiin jedhe ergamichi. Elaa waan du'aatti akka hin buune jedhee qajeelfama tokko lama jedhee itti laate. Har'a nus si gaafachuu barbaanna. Dhaloota kana attamitti guddisna? Ijoollee keenya attamitti guddisna? Ijoollee baay'eetu dhalachaa jira gooftaa ko. Dhalachuu isaanii yaanna malee badaa guddisuu isaanii yaannu. Maal uffatuuf maal nyaatuu yaanna malee hafuurri isaanii attam ta'a. Bara hamaa kana keessa attamitti keessa darbuu danda'u hin jennu. Adamsee kan isaaniin eeggatutu jira. Nyaachuuf liqimsuuf kan isaaniin eeggatu jira. Yaa Waaqayyoo hafuura isaatiin qabatee gara barbaadutti oofuu kan barbaadutu jira. Gooftaa ko attamitti harkaa miliqsina. Attamitti ijoollee keenya ofiif humna hidhannee isaaniin hidhachiisna. Kan akkati nutti dubbattu barbaanna. Dhimma guddaa sirraa qabna. Waan si gaafannu tokko si biraa qabna. Mootittiin Saabaa mooticha Salomoon bira dhaqxe. Nummoo isa Salomooniin caaltu Yesus Kiristoos si bira dhufneerra. Waa'ee dhalootaatiif si bira dhufneerra. Waa'ee
ijoollee mana keessaa qabnuuf si bira dhufneerra. Barichi rakkisaa waan ta'eef yasa Solomooniin caaltu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos akkati nutti dubbattu barbaanna. Ijoollee keessan karaa kanaan argattu akkati nuun jettu barbaanna. Ormi ijoollee keenya nu caala akkatti siquun barbaannu. Ormi ijoollee keenya akka nu jalaa haasofsiisuun barbaannu. Hoolonni koo sagalee koo beeku jette. Sagalee keenya ijoollee keenya barsiisuu barbaanna. Sagalee keenya sagalee kee irraa madde Gooftaa Waaqaaf lafa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kottuu nu gidduutti argami. Kottuu nutti dubbadhu. Kottuu nu gorsi. Galaa barootaa nuuf galaasi. Waan laphee ijoollee keenya irratti maxxansuu dandeenyu. Bara jiraatan guutuutti elaa warri koo kana natti himan jedhanii ittiin qajeelfamuu ittiin geggeeffamuu kan danda'ani. Sagalee kee barbaannaati. Kottuu nu gidduu deddeebi'i. Akkatti isa hamaa sana lollu nutti agarsiisi Gooftaa. Daawit akkas jedhe. Ani yeroon hoolota abbaa kootii tiksu leenci dhufee yoo xobbaallaa butate ani immoo boquusaa rukutaa mormasaa sillisseen qaba afaansaa mangaagaasaa keessaan harkisee xobbaallaa baasa jedhe Gooftaa. Ijoollee keenya filmiidhaan da'atee kan liqimse. Ijoollee keenya muuziqaadhaan da'atee kan liqimse. Ijoollee keenya falaasama baraatiin da'atee kan liqimse. Qabuu barbaanna. Humnattiin qabnu barbaanna. Sillissinee tufsiisuu barbaanna. Tufsiisnee sarra ejjechuu barbaanna. Kanaaf kottuuti lolii nu lolchiisi Gooftaa. Humnattiin lollu nu hidhachiisi Gooftaa. Etuu ati nu keessa jirtu. Etuu ati Gooftaa keenya taatee jirtu. Etuu ati Waaqa keenya taatee jirtu. Eessa dhaabbatee ijoollee nu harkaa buta. Eessa dhaabbatee ijoollee keenya sossobee fudhatee adeema Gooftaa. Attamitti inni nurratti aboo qabaata. Aboon kan keeti Gooftaa ko. Aangoon kan keeti mootii bara bara. Guddummaan kan keeti. Iyesuus mo'aa. Iyesuus qulqulluu. Iyesuus lolaa. Loltee kan injifatte. Si barbaanna Gooftaa ko. Ijoollee keenya olfachuu barbaanna. Ijoollee keenya sagalee kee keessattuu tubannee guddifachuu barbaanna. Kanaaf kottuu nutti dubbadhu. Kanaaf kottuu nu gorsi. Har'a waa fudhannee ba'uu barbaanna. Abbaaf haadhatu aboo dhabe. Abbaaf haadhatu Gooftaa ko barichatu hamaa ta'e. Baratu garagalchaa ta'e Gooftaa ko. Abbaaf haadhatu mucaa sodaachuutti ka'e Gooftaa ko. Sodaan abbaaf haadha kee kabaji jedhamee barreeffameera. Isa kana diinni mataa ijoollee keenya keessaa balleesse. Qalbii isaanii keessaa balleesse. Ijoolleen bara warratti tuffattu ta'e Gooftaa ko. Yaa Waaqayyo abbaaf haadhatti warra bakka bu'oota kee ta'anitti humna kee deebisi. Ulfina kee deebisi. Yesuus Kiristoos abbaaf haadha ijoolleen kabajuu dhiisuun abaarsadha. Abbaaf haadha isaa kan hin kabajne haa ajjeefamu jedhamee Gooftaa ko sagalee kee dubbii macaafa seeraa keessatti barreeffameera. Abbaaf haati maatii keessatti Waaqayyoon bakka bu'u. Gooftaa ijoolleen keenya abaarsatti akka nu jalaan saaxilamne humnaan guutamnee sagalee keetiin ogummaadhaan guutamnee Gooftaa ko isaan geggeessuu barbaanna. Ijoollee warra akka geggeessan ati hin eeyyamne. Warri garuu akka ijoollee geggeessan barbaadda. Har'a nu gargaari. Nu gidduu deddeebi'i. Ilma kee Yesuus Kiristoosiif jedhi. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Gammachiis sa'aatii natti meera. Tarii yeroon kadhadhu daqiiqaa amma tokko fudhadheera waan hin ta'eef sa'aatii koo ilaaltee daqiiqaan 5 yeroo naafu akka dabarsuun barbaadu sagantaa baay'eetu jira waan ta'eef maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u guyyaa kanaan kan nu ga'e Yesuus Kiristoos haa galateeffamu. Ammayyuu maatii ijoollee maatii ijoollee ofii keessaniif jechuudha harka rukutaa. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u keessattiyyuu koree maatii mucaa kaayyoo jedhanii warra dhaabbatan dhugaadha galata guddaan qaba Gooftaa Yesuus Kiristoos
guddaa isin eebbisu jechuun barbaada. Ani waaqayyo isin eebbisu. Barra akkasii biiftuu boolee keessatti dhufee arguutti abjuu natti fakkaata. Abdiin alaata. Waaqayyo bara akka geeddaru jechuudha. Kanaaf humna guddaadhaan hirmaannaa guddaadhaan tajaajila mucaa kaayyoo keessa lixanii tajaajilicha kunoo akkasitti miidhagsaa jiru. Waaqayyo isaan eebbisu. Har'a macaafa Nahmiyaa irratti dhaabbadheen dubbadhaan sodaatinaa. Waa'ee ijaarsa masaraa miti. Waa'ee ijoolleen isinitti dubbadhaa. Maaliin abdadhaa sagaleema xinnoo kana yeroo muraasa kana keessatti eega dubbatame booda hin dammaqna jedheen abdadha. Waa'ee dhalootaa irratti, waa'ee baraa irratti, waa'ee guddisa ijoollee keenyaa irratti, baricha irratti hin dammaqnee ijoollee keenyaaf xiyyeeffannaa addaa yeroon akkas jedhu dhuguma ijoollee keenyaaf xiyyeeffannaa laannaa mana barumsaa hundumti keenya iyyuu humna keenyaa ol bakka ta'etti ijoollee keenyan barsiisna. Waa'ee wayyaa rakkoo miti, waa'ee nyaataa immoo tasuma gaaffii keessan dhufu, waa'een bohaarsu ijoollee gammachiisu baajata keessa jira. Inni kun rakkoon qabu har'a jireenya afuuraa ijoollee guddisuu kan jedhu irrattiin isinitti dubbachuu barbaada. Mata dureensaa hin sodaatinaa jedha. Ameen jedhaa kan. Ameen waaqayyo jiraataadha. Namni waa'een ijoollee yeroo ka'u hollachuutti ka'a, boo'utti ka'a bara kana keessa. Maaliif? Maaliidha amma immoo mucaan koo maal ta'uuf jedhu. Ijoolleenis waan baay'ee ta'aa jiru. Lafaa ka'anii sodaatu miti. Waan nama sodaachu baratu faallaa ta'eera wanta ta'eef sodaa guddaatu jira. Bara kamiyyuu caalaa jechuudha. Akkas jedhee Nahmiyaanii nan dubbisa booddee isiniin dubbisa akka mata dureetti garuu ijoollee dhiiraaf durbaa keessaniif eenyu beeka laata? Lolaa. Ameen. Lolutti namantuusin. Loluun barbaachisaa. Maaliif? Jaallattanis jibbitanis kan nama lolu tokkotu jira. Yoo isin isa loluu dhiistanis inuma isin lola. Kanaaf maal gochuu barbaachisa? Lolaaf qophaa'uutu namarra jira. Maaliif lolla? Diinatu jira. Kanaaf lolla. Waan Nahmiyaan isin jedhu daddafeen guutummaa isaa isiniif dubbisa akkas jedha. Nahmiyaa hundumti keessan iyyuu beektu jedheen amana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa. Nuyi Yihuudoonni dallicha deebifnee ijaaruu akka jalqabnee Sanbalaax yommuu dhaga'ee baay'ee aaree hin dheekkamee nutti hin ga'iseesi. Amala diinaati. Amala diinaa keessa maaltu jira? Aaruu jira, dheekkamuu jira, ga'isuutu jira. Waan sadan kana godha. Itti fufee akkas jedhe Nahmiyaan. Inni warra hidhata isaa fi loltoota Samaariyaa duratti akkas jedhee nu arrabsee. Amalli isaanii kaan immoo diinni arrabsuudha. Yihuudoonni dadhaboonni kuni maal hojjechaa jiru? Beektu yaadattuu masaraa ijaaraa turanii maal ittiin jedhaa? Dadhaboo ittiin jedha. Yihuudoonni maal hojjetuu jedhamiti. Yihuudoonni dadhaboonni kuni maal hojjechaa jiru jedha. Nahmiyaa 4:1-3 dubbisaa jira. Dallaa mandarattii deebisanii ijaaruure hin ta'aaree amma isaan aarsaa dhiyeessuudhaan hojicha guyyaa tokkotti fixna jedhanii yaaduure maaltu garaasa guba kana keessatti immoo aarsaa dhiyeessuusa jedhamudha. Amma dhagaa gubatee caccabee tuulame kanaan akkuma inni jirutti deebisnee itti ijaaruu dandeenya jedheeti dubbate Sanbalaaxeedha. Yerusaalem diigamteetti karri ishee gubateera akka hin taane kosii duwwaa taateetti. Amma dhuguma kosii magaalaa Yerusaalem keessa guute kana deebisnee ijaarraa jedhu yaadattu immoo guyyaa 52 keessatti deebisee ijaare Nahmiyaanii dhuguma kana deebisanii ijaaruu yeroo laalamuun fakkaatu garuu akkas jedhee dubbata. Yeroon akkas jedhu baay'een hin rom'ani. Warri kam? Yihuudoonni. Baay'ee sodaatanii asiin nu dorsisaa jiru, achiin nu dorsisaa jiru yeroo jedhan tarkaanfii tokko fudhate. Iddootti dallaan ol hin ijaaramne baay'ee gadi jedhe karaa diinni lixuu danda'u namoota dhadhaabe. Meeshaa waraanaa sin hidhachiise. Isa booda hin jajjabeesse. Akkas jedheetti dubbate.
akkas jedha ofiisaatii dubbata. Sodaachuu namootaa yommuun argee ka'een isaaniin hin sodaatinaa. Waaqayyoo isa guddaa isa sodaatamaa yaadadhaa. Ameen jedhaa ka. Diina sodaachaa jiru mitiire humna diinaatu jabaadhaa. Isaan biyyi isaanii sarbameera. Humnan qabanii qabeenyaan qabanii baqattoota ta'aniiru. Baay'een isaanii faca'aniiru. Warri kun warra biyya boojuudha deebi'aniidha. Badaa humnan qabanii Nahimiyaan mataan isaa achi keessatti hin guddanne waan inni hin beekne baay'eetu jira. Akkas jedheen jara yoo laaltanii dhuguma isaan nama sodaachisu. Isaaniin dhiisaatii jedheen Waaqayyo isa guddaa isa sodaatamaa yaadadhaa. Ameen. Namni yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo yaadu hin sodaatu. Namoota hin sodaanne beektuusin nama tokko du'a gidduu deema hin sodaatu. Namoota akkasii beektu yoo ta'e maaliif hin sodaatan beektu? Iji isaanii Waaqayyoo irra jira. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf Nahimiyaan akkas jedhe warra olii gadi fiiganii nama arrabsan namatti ga'isan hin milkooftan isiniin jedhan hin ilaalinaa. Isa maal ta'e ilaalaa. Waaqayyoo isa guddaa isa sodaatamaa isa laalaattiin jedhan. Isa boodammoo akkas jedheen obboloota keessaniif ilmaan keessaniif intaloota keessaniif dubartoota keessaniif mana keessaniif lolaa ittiin jedhee jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maal lolla? Qabxii sadan tokko nan dubbadhaa. Sa'aatiin yeroo ga'u na beeksisa gammachiisi. Maal lollaadha? Maal haa lollu? Amma gaa sabara Nahimiyaa lolleetuun ta'in ijoollee keenyarraa maal lollaadha? Maatii keenyarraa. Maatiif dubbata. Anatu baay'ee ijoollee irratti xiyyeeffata malee maatiidhaaf dubbata Nahimiyaanii. Maal haa lollu? Maal lolla? Waan nuyi lollu keessaa tokko barichadha. Barichi lubbuu qaba. Hojii hojjeta waanta ta'eef. Baricha lolla. Barichi waan hamaa danuu baay'ee of keessaa qaba. Of duukaa sarkisee deema. Barichumatu baricha barri waan fidu qaba. Barri darbee bara yeroo dhufu waan of duukaa fidee dhufu qaba. Kanaaf akka namoota Waaqayyootti akka warra dhaloota guddisanitti akka guddistootaatti barichi maalidha? Isa jedhu baruutu nurra jira. Baricha loluudhaa fi baricha beekuutu nurra jira. Amma diina loluu irratti tooftaan inni jalqabaa maalidha beektu? Dhaqaniima fiiganii loluu dhaaddachuu waan akkaseetu hin ta'in meeshaama waraanaayyuu naqatanii deemuutu hin ta'in tooftaa waraanaa keessatti inni jalqabaa diina ofii beekuudha. Waan Museen godhe yaadadhaa. Seera lakkoofsaa keessa jira 13-14 irraa dubbisuu dandeessu. Maal jedhe? Dhaqaatii biyya Waaqayyoo kakuudhaan nu abdachiise biyya Kana'aaniin basaasaatii kottaa. Achi deemtan yeroo dubbistan akkas jedha. Namoonni achi jiranii dhedheeroodha moo gaggabaaboodha? Aadaan isaanii maalidha? Biyyi isaanii masaraadhaan kan marfamedha moo dallaayyuu hin qabu? Biyyoon biyya isaaniitii maalidha? Maal biqilcha? Sabichi aadaan isaa maal fakkaata? Deemaa qoradhaa basaasaatii kottaa. Maaliif? Waaqayyoo maalittiin jedheera? Warra Kana'aaniin laficharraan ari'attu hin mootu jedheera. Kanaaf akka nama Waaqayyoo nama lolaatti Museen maal godhe? Jalqaba diinota keenya haa barruu jedhe. Diinota keenya haa barruu jedhe. Asirratti gaa nuyi wanti nuyi lollu barichi inni baatee deemuudha. Barichaan wal'aansoo wal qabna. Kanaaf baricha beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sagalee hundumti keessan iyyuu beektan seenaa baraa isa duraa 12:32 irraa akkas jedha. Seenaa baraa 12:32. Sanyii Yizaakoor keessaa yaricha kan hubatan. Maal kan hubatanii? Yookiin baricha kan hubatan yookiin yaricha kan hubatan Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan aantii isaanii warra ajajaa isaanii jala jiran hundumaa wajjin hangafoota 200 turaniidha. Baay'ee warra geggeessitoota sanyii gosa Yizaakoor keessaati. Maal godhu jarri kuni? Tokkoffaa yaricha beeku. Lammaffaa immoo darbanii guutummaa Israa'elitti sanyiin Yizaakoor sanyii gosa 12 keessaa isa tokkodha.
gosa isaanii qofaaf utuu hin ta'in guutummaa Israa'el maal gochuun akka irra jiru warra beeksisuu danda'anidha jechuudha. Akka warra Izaakoor anaaf isinis barri nuyi keessa jirru kun maal baatee jira? Maaliif bara kana keessa ijoollee guddisaa jirra wanta ta'eef. Anammaa mucaa kaayyoo keessa gara waggaa 24 garuma kanaa ta'a jedhee yaada. Tarii 25ffaa keenya dhiyootti kabajanna jedhee yaada. Waggootii kana keessatti waan tokkoon bare ijoollee warri jalqabaa jiru. Warri yeroo mucaan kaayyoo amma isaan warra barsiisota warra geggeessitoota ta'aniiru ijoollee warra ammaa immoo jiru. Maaliin dhaggeeffadha yeroo isaan dudubbatanii ijoollee warri baachiin jalqabaa warra ijoollee amma yeroo laalan akkas jedhu. Maal kun bara keenyan turre kun maa inni jedhu. Maaliif barichi ariifatee saffisa guddaadhaan jijjiiramaa jira. Dur yeroon ijoollee kaayyoo barsiisu ani yoo fagaate sirbadha. Rakkoon isaanii sirbadha. Kanumadha. Sirba sakanaa dhokatanii dhaggeeffatanii tokko dhufee gabaasaa sirba dhaggeeffachuun akkasii godhaa kana taatu sakanadha jechuudha. Warra ammaa sakana miti. Baroonni darbaa isaan waa'ee taliilummaa waa'ee gaa'elaa kan baratan yuunivarsiitii eega seenan boodadha jechuudha. Amma bara kana keessa barbaachisummaa isaarraa kan ka'e barbaachisummaa muddisiisaa wanta ta'eef waggaa 10tti gadi buusne jechuudha. Dur waggaa 18, 20, 22 yeroo ta'anii taliilummaa baratu jechuudha. Gaa'elaaf qopheeffamu jechuudha. Yeroo sana fuudhu yoo ta'uu baataniyyuu hin qopheeffamu jechuudha. Ammoo anamma waggaa 7rraan jalqabuu barbaada purity yookiin taliilummaa barsiisu. Qaana'eetan waggaa 10 godhee jechuudha. Qaaniidha kaa. Garuu waan ijoolleen waggaa 7 laalan yoo laaltan isin argitanii beektanii baay'een keessanii jechuudha. Mana barumsaatti itti saaxilamu. Manni barumsaa ta'uusaa hafee mana badiisaa ta'eera. Ijoollee baay'ee pornograafii kan ilaalan eenyutu sitti agarsiisee jedheen gaafadhaanan. Isaan jalaasin himu eenyuttiyyuu natti himu. Yeroo hundumaa xinnoodha mana keessatti abbaa fi haadharraa kan argan. Baay'een isaanii mana barumsaati argan. Hiriyootarraa argan. Kanaaf mucaan waggaa 7 pornograafiitti saaxilamaadha. Mucaan waggaa 8 fiilmii adda addaatti saaxilamaadha. Sirba adda addaa waan biraatti kan nama kakaasutti saaxilamaadha. Sammuun isaanii xuraa'eera. Barakkasiitu dhufeela. Takka haasaan pornograafiin turre dur. Ammumaan isiniin jedha. Wedduufaa fi amma baatiifaa gidduu garaagarummaa jiruun isinitti himuu barbaada. Kanaafi wanti nuyi lollu tokko maalidha jettanii yoo gaafattanii barichadha. Baraan lolla itun ta'in barichaan da'atee hafuura socho'u jechuudha. Hafuurri dhumni biyya lafaa dhufaatiin gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hammuma dhiyaachaa deemu seexannis ariifachaa jira. Suuta hojjechaa hin jiru. Kanaafi baricha loluutu nurra jira. Hamaa baricha keessa adeemu eenyummaasaa, amalasaa, sochiisaa barree ittiin mormuutu nurra jira. Ittiin mormuu yeroo jedhamu yeroo hundumaa asiin kan jirtu kufi achi harka keessan qaba kufi asiin harka qaba kufi ja'as gadi qaba kufi isa kana miti lolle. Waaqayyo beeka maalitti akka harka qabaa jiru. Masgiidatti harka qabaa yeroo jedhamu tarii seexannas bira dhaabbatee kolfata. Mbeennusa. Zambeennu waaqayyotu beeka. Akkatti lolan garuu lolli maal barbaada? Beekumsa barbaada. Beekumsi kun maalidha? Diina qayyabachuu. Diinni yoom rafaa? Yoom ka'a. Yoom nyaata? Dadhabinni isaa maalidha? Maal dhaga'uun jaallatu? Foolii attamiitu isa jibbisiisaa? Maaltu haxxiffachiisaanii? Maaltu iddoonni dhokateetii saaxilaanii? Isa kan hunduma waa'ee diinaa herregnee qayyabannee qorree baruutu nurra jira. Hidda sanyii isaa ka'umsa isaa eessaa burqe diinni kun? Isa biyya kamiiti diinni kun? Isa biyya Chaayinaati moo isa biyya Itoophiyaati moo isa Gaambeellarraa ka'uudha moo isa Ameerikaarraa ka'uudha? Maddi isaa eessa? Aadaa isa kam keessatti socho'a diinni kun?
Baruutu nurra jira. Ijoolleen keenyatti saaxilamoodha. Fiilmii Kooriyaatti saaxilamoodha. Fiilmii Chaayinaatti, fiilmii Hindii, kan Ameerikaa dhiisaagaa, kan Naayijeeriyaatti, kana hundumaatti saaxilamoodha. Fiilmii kana duukaa hafuuratu jira isinitti hima. Wanti hafuura hin qabne tokko iyyuu hin jiru. Isinitti hin fakkaatiin isin. Waan isaan ilaalan bohaarsuu jedhamee geemii isaan taphatan maaloo keessa waan jirutu jira. Warri hojjetan beekanii hojjetu. Kanaaf waan barbaadan itti fiddanii gammachiisuu hin dandeessan. Isaanisuma sana barbaadu. Isa baran sana barbaadu jechuudha. Yoo isin duratti hin godhan ta'ee mana keessan, mana ciisichaa isaan isiniin raffisanii godhu isaan. Maaliif qabamaniiru? Kanaaf amala diinaa kanaa baruutu nurra jira. Baay'ee waldaan kiristaanaa hamma wangeela Yesuus Kiristoos barsiistu eenyummaa seexanaa barsiisutu irra jira. Maaliif Yesuus iyyuu barbaachisaadha. Isa jabaayituun hidhiin maal gochuun hin danda'amu? Goola isaa saamuun hin danda'amu. Jabaattamitti ture. Amma naan deemitii sa'a gaadiitiin elmina yoo jettanii ilkaan na cabsiti malee akkatti hidhan hin beeku jechuudha. Akkamitti jabaa sana hidhuu dandeenya? Beekuutu namarra jira jechuudha. Kanaaf wajjin jirra, walii galaa jirra. Qophaa baricha beekuutu nurra jira. Baricha beekuu jechuun kuni xiinxalanii baruu danda'u. Xiyyeeffatanii barichi kun maal fakkaata? Barri darbe attam ture? Inni amma ammoo maalidha? Inni amma ammoo maal baatee jira? Wangeelaan baricha xiinxaluu jechuudha. Ijoollee Kiristoos eega taane, namoota wangeelaa eega taane qaroominni kan keenya ta'utu irra jira jechuudha. Amma waa'ee Solomoon yeroo dubbisnu biyya bahaa keessaa Heemaanirra maqaa gurguddoota addunyaa waame ogummaadhaan kan Solomooniin ga'u hin jiru jedha. Maaliif? 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 Hafuura ogummaatu isa keessa jira. Yesuus akkas jedhe. Solomooniin kan caalu eessa jira jedhe? As jira jedhe. Hafuurri Yesuus Kiristoos nu keessa jira yoo ta'e hin caalla. Hafuuricha of keessaa jiraachisnu malee. Nus hafuuricha keessaa jiraannu malee ogummaa caaluu qabna jechuudha. Baricha xiinxallee beekna nun dhibu. Hibboo yoo nutti fidan hin hiikna jechuudha. Solomoon akkas godha ture. Addunyaa guutuurraa hibbootti fiduu hin hiika Solomoon. Namoonni Waaqayyoo kan hafuurri Waaqayyoo isaan keessa bule furmaata isaan hin laanne hin jiru. Macaafa qulqulluu, macaafa moototaa dubbisaa jirra. Achirratti yaadattu. Naa'imaan namtichi lamxaa'aan suni qabeenyaa guddaa qaba ture. Warqee kiiloo 47dha kan inni baatee deeme. Kan Elsaa'i hin barbaaduttiin jedhe sana yaadattu. Baay'ee badhaadhaadha namichi. Naa'imaan garuu lamxii ofirraa kaasuu hin dandeenye. Elsaa'i bira yeroo dhufoo furmaan argame moo hin argamne? Namni hafuurri Waaqayyoo isa keessa jiru furmaata qaba. Adoodaa miti. Maal ijoollee akkasaa wallaalle hin jedhu. Hafuura wallaaluutu nu keessa jira miti. Garuu dammaquutu nurra jira. Ijoolleen keenya waan adda addaa yeroo godhan waa'ee mucaa kanaa naa galuu dide. Akkamitti nu galuu dida? Nutu dursuutu nurra jira ila. Deemnee an maalan godha beektu yeroo warra jalqabaas ijoollee kaayyoo wajjin amma sirbituun beekamtuun eenyu fayyida jedheen dhaggeeffadha. Maaliif? Inni dhaggeeffatu kaasaan. Beekuutu narra jira. Kanaaf sirbituu kana dhaggeeffatiin ittiin jechuudhaafi waa'ee sirbituu sanaa qayyabachuutu narra jira. Qayyabadheetan yeroo isaan abaluun akkasiin jedhamu beektu waa'ee abaluun jedhan. Isheen immoo sirbituun abaluun akkasidhaam isheen. Inni sun immoo akkasidhaan nan beeka harkaa buusuudhaaf jechuudha. Caallee argamuutu nurra jira. Waaqayyoon waa gargaaru. Baricha beekuun egaa xiinxalanii adda baasuudha. Irra aanuudha. Jala aanuetu hin ta'in irra aanuudha. Beekumsaan, ogummaadhaan, hubannaadhaan irra aannee argamuudha. Maal jedha Phaawulos yeroo dubbatu? Nuyi haxxummaa seexanaarraan kaannu jedha. Nu haxxummaa seexanaa irraan kaannu jechuun nu harkaan miliqu jechuudha. Takkaa nu gowwoomsuu hin danda'u jechuudha. Beennaa'edha. Ergamaa ifaa fakkaatee isa of golgee dhufu sana nuun moo nun gowwoomsu. Seexanni nu gowwoomsuun irra hin jiru. An kana duwwaatu na aarsa. Yoo seexanni na gowwoomsee nan aara. Maaliif? Hafuurri na keessa jiru hafuura hundumaa gararraa jirudha.
Afuura madda beekumsaa ta'edha. Kanaaf seexanni attamitti na gowwoomsare. Yeroo hundumaa dammaquutu narra jira. Isa kana gochuutu nurra jira. Maal gochuutu nurra jira? Akkaataatti rakkoo furan isa kana dandeettii kana of keessaa qabu nurra jira. Rakkoon yeroo dhufu Waaqayyoon gaafannee rakkoo sana hiikuu danda'uutu nurra jira. Etuma isaan nutti dubbatanii hafuurri qulqulluu immoo hiikama isaa nuu laataa jechuudha. Yeroo hundumaa hafuura qulqulluu keessa jiraanna. Sagalicha keessa oollee bulla yoo ta'e. Wanti adda addaa jireenya keenya qabateen jiru yoo ta'ee fi hafuurichi itti tolee nu keessa taa'eera yoo ta'e namni waan itti dhufu yoo achi fagoodha yeroo inni dhufu. Kanaaf dhufte har'a jenna. Hin barraa jechuudha. Baricha beekuu duwwaa miti. Baricha bitaa jedha. Phaawulos immoo beenna Efesoon 5:15 irraa akkas jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa'edha. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kuni yookiin baroonni kuni baroota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuun darbiin ittiin hojjedhaa'edha. Dammaqaa jechuun, baricha beekaa jechuun, saammadhaa jechuudha. Baroonni kun maalidha? Bara gadheedha. Phaawulos akkas jedha. Bara gadheedha wanta ta'aniif tattaafadhaa, dammaqaa, haleelladhaati, ilaalladhaa. Xiyyeeffannaa guddaadhaan, hubannaa guddaadhaan, xiinxala guddaadhaan barichi kun maalidha? Maal keessatti ijoolleen keenya guddachaa jiru? Dargaggoota keenya maaltu gidirsaa jira? Isa kana ilaaluutu nurra jira. Nurrattoo maaltu hojjechaa jira? Iyesuus Kiristoos akkas jedhe. Waan biraa beektu isin jedhe. Waa'ee baraa garuu hin beektanii. Isa kana Luqaas 12:56 irraa booda dubbifachuu dandeessu. Waan biraa amma qilleensa isin yeroo dhufu bokkaa dhufa jettu. Achiin yeroo dhufu immoo bubbee hamaatu ka'a jettu. Isa kana beektu bara garuu hin beektanii. Isin afaan Oromootiin gowwoota jedhee hiikennatti fakkaata afaan Ingiliziitiin hypocrites jedha. Fakkeessitoota nanaa'edha Iyesuus. Waan beekuun isiniif malu hin beekne waan biraatti immoo yeroo keessan dabarsitu. Waan jalqaba beekuun kan isinirra jiru barichaadha. Waanuma hundumaa hojjechuuf baricha beekuutu isinirra jiraa'edha. Barri kuni maal baatee deema? Barichatu nu lolaa bara deebisnee lolla jenneerra. Barri kun maal baatee deema? Qabxii sadan tokko isinitti dubbadheen fixa. Barri kun bara kana keessatti maaltu jira beektu? Anummaa wanta jedhamutu jira. Maal jechuudha? Ani ardii kanarratti iddoon koo giddu galeessadha. Ardiin kun hundumtuu waa'ee koo yaada. Ardii kun namni hundumtuu anaan na ilaala. Ana. Elaanni nan baadhee deemu kun maqaan isaa iPhone jedhama. Inni kun immoo iPad jedhama. Ai dhaga. Itti fufa. Ai jecha. Ana. Waan hundumaa kan ta'u ana. Miidhamuudhaan isaa ta'u anadha. Mo'ichaan isaa ta'u anadha. Beekumsaan ana. Barri kun isa kana baatee adeema. Ijoollee keenya kan adamsu obbo anummaadha. Argitaniittu? Hubattaniittu ijoollee keessan moo kan keessan baay'ee gad of deebisu? Filiphisius 2:3-4 akkas jedha. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaatii lakkaa'aa malee yaada ofittummaadhaan yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetina. Warri kaan maalaa ta'an? Of caalchisaatii yaada. Isin garuu gad of deebisa. Isin keessa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaan ilaaliini. Ofittummaa dhiisaadha. Anummaa dhiisaadha. Obboleessa kootti maaltu tola? Haadha kootti maaltu tola? Abbaa kootti, ollaa keenyatti maaltu tola? Yaadaa malee anaan kan na gammachiisu ana jechuu dhiisaadha. Afurri kun afurama dur tureedha. Amma garuu dur dhoksee hojjeta. Amma rakkoon hin jiru. Afurichi Ameerikaadhaa jalqabe amma bara keenya keessatti jechuudha. Yoo amma nama Ameerikaanii tokko bartanii daqiiqaa 2 keessatti si'a meeqa fuudhee si'a meeqa hiikee ijoollee meeqa qabaa gaa'ela isa jalqabaarraa meeqa isa lammaffaarraa
isin hin dhageessu taatanii duudaa taatanii hin beeku. Garuu amma danda'etti of gurguree deema. Akkas anuma waa'eema koo waan tokko yoo timtan inni kun ana wajjin attamitti dhade no sin ilaallatu kun akkasumatti sitti maa jiraam yoo jettan anatti yeroo dhufummoo attamidha. Anummaa kanan jedhamne dhaloonni kun kan inni ittiin ari'atamaa kan inni ittiin adamsamaa jiru tokko hafuura anummaadha. Feesbuukiin maalitti hima ana jedhi amma isin dhiba amma nan'anuu ta'eera. Durii miidiyaarra kan ba'an celebritii duwwaadha mitiire amma namni hundumtuu miidiyaarra hin jiru namni hundumtuu chaanaaliin qabu eenyutuyyuu wal dhaggeeffata waliin isaan beekamu mitiire waldaanis akkas taateet anis lallaba koo gadhiisa inni tokko eenyutu lallaba eenyu dhaggeeffata gaa lallaboonni hundumtuu gadhiisu. Ana suuraanoo profaayilii maaloo faayilii bifa bifaan maal jechuudha ana laala. Amma immoo yoo iddoo fagoo deemne immoo amma bashannana deemeen jira. Kan biraa amma immoo haadha koo du'ee boo'aan jira. Anuma laala dhugaadhaan. Ammoo maaltu poostii ta'a saanduqni abaluu adda ture. Saanduqni adaadaa kootii adda ture. Adaadaanis anuma dhaga. Ana barichi anummaa baatee deema. Ijoolleen keenya aadaa akkasii keessatti guddachaa jiru. Attam gooneeti. Macaafi qulqulluu of ganaa jedha. Gad of deebisaa jedha. Akkuma nama sinii dubbise. Of dhiisaa jedha. Mitiire? Of dhiisaa jedha. Qamadiin tokko biqiliin maal ta'utu irra jira. Awwaalamee du'uutu irra jira. Jedhao waa'ee du'uuf of ganuu dubbata Yesuus Kiristoos. Wangeelli akkas jedha. Attamitti ijoollee keenya bara anummaan itti leellifamu keessatti ofii malee maal taate bakka jedhamu keessatti akkam gooneeti gad of deebisuu ijoollee keenya barsiisna. Kun baay'ee rakkisaadha. Inni lammaffaan of gammachiisu. Bara akkasii keessa jirra. Maal jedhu afaan Ingiliziitiin feel good society jedhu. Feel good generation jedhu. Maalinni natti tola moo natti hin tolu. Na gammachiisa moo nan gammachiisa. Yeroo hundumaa taa'ee waan na gammachiisu yaada. Ani waldaaf maalan hojjedhaa miti. An biyyaaf maalin hojjedhaa dhiisaasa waa'ee biyyaa. Waa'ee waldaayyuu dhiisaa. Maatii kooyyuu gammachiisuuf maalan godhaa. Warri dur yeroo ba'anii deemanii ijoolleen buna faa danfistee mana hartee heddi mitiire. Miti? Ammoo booringiidha amma fiilmii tokko laalaan ture warri deemanii yeroo deebi'an. Fiilmiin kun nama gammachiisu fiilmii biraan barbaada. Waan na gammachiisu tokkoon barbaada. Gammachuu ari'uu. Gammachuun afaan Oromootiin tokkodha afaan Ingiliziitiin lamadha. Gammachuu happiness jedhamu isa ari'uu jechuudha. Akkas jedha Phaawulos Ximootiyoositti yeroo himu waa'ee bara keenyaa kana yerootti himu lammaffaa Ximootiyoos 3:4 irratti akkas jedha. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Warra dabarsanii nama kennan, warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dadhabuudhaan of bokoksan. Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallattanii ta'uuf jiru. Bara kam keessa? Bara dhumaa keessa. Bara dhumaa keessa jirra. Namoonni waaqayyoon gammada sitti tolaa Yesuus koo sittiin toluu sitti mijeessuu maaloo waan akkasiin jiru. Inni kun hin jiru. Aanaan maaltu na gammachiisa. Kanaaf horiin barbaada akkas yoon uffadheen gammada mobaayilii akkasii yoon qabaadhe konkolaataa ila dhuman qabu wantichi immoo waan isin laattanii dandeessan iyyuu miti. Inni itti kennu suni ofiisaatiif boollan dhumnetti darbatama waan ta'eef dhumarratti ameen jedhaaka. Hin gammaddanii sanni darbatamu. Boolla dhuman qabnetti darbatamaa jedha macaaftu. Kanaafi maal godha? Boolla dhuman qabne nama keessa kaa'a. Harrasa kana gootan hin ga'u kan biraatu immoo dhufa. Harrasa kana bittan borimmoo sanatu dhufa. Maaliif nan gammachiisu kun? Waan na gammachiisuun barbaada. Barichi maal baatee deema dhaloota of gammachiisuu barbaadu. Xiyyeeffannaan isaa bohaaruu kan ta'e. Attam godheen gammadaadha. Attam godheen hojjedhaa miti. Attam godheen qe'ee qulqulleessaa miti. Attam godheen maatii koo gargaaraayyuu miti. Attam godheen biyya koomoo itti yaadamu inni kun. Attam godheen waldaa kiristaanaaf inni kun. Ollaa koo attam godheen hin jiru.
attamitti natti tola maal yoon godhe eessa deemne iddoo xabiisaa akkasii deemne achirraa fiilmii iddoo akkasii deemne itti fuffa nyaata iddoo akkasii deemnee nyaanna nyaata mana haaraatu baname amma immoo akkas deemna isa kana ilaalla isa kanadha akkasidha barichi maal baatee deema inni qabxiin sadaffaan dhaloota nabboomamne dhaloota fincilaa baatee adeema isa kana baruutu nurra jira finciluun kun eessaa jalqabe beektu Addaamii fi Hewaan irraa abbaa isaanii isa ta'e Waaqayyo irratti Addaamii fi Hewaan hin fincilan abbaa isaanii isa Waaqa irratti Qaayeel immoo obboloota maatii isaa irratti fincilee obboleessa isaa ajjeese jechuudha dhiyootaallee fagoommoo yeroo deemnu Abeseloom immoo abbaa isaa irratti mooticha Daawit irratti fincile dhaloonni kun dhaloota maatii irratti finciludha dhaloonni kun dhaloota barichisa kana baatee deemaga barri kun maal godha maatii irratti fincilsiisa barri kun maal isaaniin godha abboomamoo akka isaan didan waan tokkoof hin abboomaman isaan fedha ofiitiif yoo ta'e malee inni tariisa tokko jedheetaniin nan fixamma isa dhumaatinni kuni inni kan biraa maalidha beektu barichi baatee kan deemu angafa waan jedhamee ulfina dhowwachuudha ilma Solomoon Rehoobiyaam isa jedhamu tokkoffaa moototaa 12-13 irratti ilaaluu dandeessu akkas jedha mootichi gorsa isaa warri maanguddootaa kennaniif hin tuffate kan eenyu tuffate kan maanguddootaa wal wajjin haasa'an jirru tuffate fixeeraan sodaatina garuu sin barbaachisala waa'ee fixuu kootti nariifatina ijoollee keessaniif waa guduunfatanii ba'utti yaada barakkasii keessatti ijoollee guddisaa jirtu waan taataniif deebii cimaa jaraaf hin deebise inni gorsa warra dargaggootaa duukaa bu'ee abbaan koo jedhe Rehoobiyaamtu kana jedhaga waanjoo ulfaataa isinirra kaa'aa ture ani immoo isa kansaa caalaa ulfaatu isinirra nan kaa'a abbaan koo qacceedhaan isin reebe ani immoo qacceessa akka torbaan qaba nama waraanuun isin nan reeba ittiin jedhe eenyu dubbachaa jira Rehoobiyaam ilma Solomoonidha mootii dhaga mootii ta'eera eenyutti deebisaa jira maanguddootatti deebisaa jira abbaan koo qacceemaan alangaadhaan isin reebaa tureedha ani immoo alangaa akka qoraattii yookiin akka torbaan qabaatiinini isin reebaa'edha maaliif angafaaf ulfinan qabu maanguddootatu kabajaan itti dubbatan kana sirreessennaan ulfina laachuu fidide amma barichisa kana baatee deema ijoollee warran kabajan ijoolleen hangafan kabajan barakkasiiti maal gooneeti ijoollee keenya akka isaan kabajan goona sagalee waaqayyoodhaan geggeeffamuutu nu barbaachisa daqiiqaa meeqa dhumeera okay sagalee waaqayyoodhaan egaa keessa isaa isinitti himuu hin danda'u qabxiuma isaanii isinitti maatti yaada nuyi maatii warri taane sagalee waaqayyoodhaan geggeeffamuun nurra jira sagalee waaqayyoo nyaannee alanfannee dhuunfannee inni beektoota nama godha wanta ta'eef waan biraatti baay'ee rakkatiinaasin sagalee waaqayyoo qayyabachuutti dhimma yoo isinii galuu baates cal jedhaa dubbisaa inni jiraataa waan ta'eef isin keessa galeeti hojii hojjeta waanuma isiniin maalidhaa kun yoo jetta cal jedhaa dubbisaa cal jedha taa'eeti isin keessa asat hojjeta lubbuu qaba wanta ta'eef kanaaf ijoollee keessa mo'achuu baricha mo'achuu kan dandeessan ijoollee keessan daandii qajeelaa irratti geggeessuu kan dandeessanii sagalicha yoo dhuunfattanii beektanidha sagalee sanbata guddaa ila lallabaarraa dhageessanii sagaleedhaan hin guddattan isa beektan isinii jabeessa lallabaan sagalee dubbisu ofiif ta'anii macaafa kana qorachuu qayyabachuu isa beeknaan inni beekaa nama godha waan ta'eef ijoollee keessanirraa baricharras hin aantu jechuudha jireenya kadhannaa jedheen fixaa jireenyi kadhannaa baay'ee barbaachisaadha waa'ee Iyyoob silaa isiniif hin dubbisaa yeroon hin jiru Iyyoob yeroon hundumaa anoo kophaa deemee sirriitti hin qayyabanne amma kana dubbisutti kophaa deemee aarsaa godhan se'e barii ka'e ijoollettis itti waama hin beekamu etuu nyaatanii etuu dhuganii waaqayyoon arrabsaniiru yoo ta'e garaa isaanii keessattiyyuu jedheeti waa'ee ijoollee isaatiif aarsaa dhiyeessa ture kanaaf kadhannaa sagalee waaqayyoo irratti bu'uureffame
kadhannaan sagalee waaqayyoo irratti hin bu'uureffamne dhageettii hin qabu. Kadhanna akka sagalee isaatti kadhanna waaqayyoon. Ijoollee keenyaaf guyyaatti tokko miti lama miti etuu walirraan kutiin kadhachuutu nurra jira. Kanaan hamaa barichaarraa ijoollee keenya baraaruu dandeenya jechuudha. Waaqayyoo sinaa eebbisuu sa'aatiin dhumeera.